kallattiidhaan odeeffannoo maddeen Awurooppaa argannetti odeeffannoo keenya bal'inaan dhimma badhaasa baalaandoor irratti xiyyeeffatu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kaadhimamtoonni badhaasa baalaandoor kan bara 2025 ifooman yeroo keessumattuu badhaasa kanaa fi eenyutu tilmaama injifannoo argata taphattoota badhaasa ni fudhatu jedhan top 10 yookaan immoo 10 warra jedhaman badhaasa kanaaf eegaman keessaa taphattoonni PSG dha. Dursummaadhaan yookaan immoo olaantummaadhaan badhaasichaaf kaadhimamaniiru warra tokko hanga 10 keessatti 30 keessaa jechuudha. Kaadhimamtoota 30 keessaa 10 warra jedhamanii badhaasa kanaaf eegaman keessaa kaadhimamaniiru. Gosoota badhaasa garagaraa 10 kan kennamu badhaasni baalaandoor kun gosoota garagaraatiin taphataa badhaasicha kan injifate dargaggeessan goolii eegaadhaan kan dubaraa kan dhiiraa leenjisaa cimaa akkasuma immoo leenjistoota dubartoota dargaggootaan yookaan immoo dargaggeetti cimtuu ta'uudhaanis goolii eegdota kan dubartoota kilaba jabaa jedhamuudhaan gosa badhaasa garagaraati. Walumaa gala badhaasa 10 kanaan kaadhimamtoonni kunneen kan isaan ifooman jechuudha. Haaluma kanaan egaa badhaasichaaf taphattoota tilmaama olaanaa argatan badhaasa kana ni injifatuudhaaf eegaman keessa taphataan PSG dha. Lammii Firaansi Ousmane Dembele PSG waancaa Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaaf bara kana akka argatu taphataa gargaare. Walumaa gala waancawwan 4 bara dorgommii kana PSG waliin fudhatanii waancaa 5ffaa xumuraaf gaanii Chelsea harkaa kan fudhatame raajii bara itti hojjetan Luis Enrique jalatti qindoomina taphattoota akka Desiree Doué akkasuma immoo Kevicha Kvaratskhelia Ashraf Hakimi taphattoonni kunneen Joe Neves dabalatee haalli isaan PSG bara darbe garee addaa ittiin ijaaranii fi sadarkaa Awurooppaatti kilaba morkattoonni isaanii fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye ta'uu isaanii kan ittiin mirkaneessan ture. Waggaa guutuu hanga Chelseadhaan mo'atamanitti jalqaba garee tilmaama Champions League Awurooppaatu hin argatin kana Ousmane Dembele faan bara darbeega bifa haaraadhaan dhalate irra deebi'ee dhalate jedhamuun bara itti leellifame badhaasa baalaandoor kanaaf illee tilmaama olaanaa taphataa argate keessaa kaadhimameera. Badhaasichallee injifachuuf carraa olaanaa qaba jedhamuudhaan jalqabumarraa'uu osoo kaadhimamtoonni xumuraa kunneen hin beekamanii warra tilmaamni olaanaan kennameef keessaa isa tokkodha. Isaa waliin hiriyoonni garee isaa Desiree Doué taphataa dargaggeessa enumaayyuu bakka bu'aa Neymar argate PSG jedhamuudhaan dhaadheeffama. Taphataan kun taphataa dargaggeessa umurii 19 saffisa olaanaa taphataa qabuudha. Kubbaa haalli inni ittiin qabatee gara fuulduraatti ittiin deemu garee morkattootaa irratti haalli ittiin olaantummaa PSG ittiin fudhatu taphataa dargaggeessa umurii isaatii ol bilchaate jedhamuudhaan kan inni leellifame. Taphataan kunis PSG waliin waancawwan 4 akkuma Ousmane Dembele kan injifateedha. Innis kaadhimameera. Gianluigi Donnarumma goolii eegaa jabaadha. Keessumattuu PSG sadarkaa kana ga'uudhaaf kubbaawwan goolii eegan kun taphattoota Arsenal akkasuma immoo yeroo Champions League Awurooppaatiin Liverpoolin dorgommicha keessaa peenaalitiidhaan baasanitti goolii eegan kun peenaalitii qoluudhaan gahee olaanaa kan ittiin baate ture. Gianluigi Donnarumma goolii eegan PSG dha kun kaadhimamtoota taphattoota PSG keessaa isa tokkodha. Kevicha Kvaratskhelia jijjiirraa amajjiitiin Napoli gadi lakkisee PSG dhaaf mallatteesse. Humna dabalataa garee Luis Enriquetti taphataa dabaleedha. Taphataan lammii Joorjiyaadha kun kaadhimamtoota 30 irraa gara warra 10tti warra tilmaama qaban keessaa tokko ta'uudhaan kaadhimamtoota 10 keessaa kaadhimamtoota 4 kan PSG warra ta'anidha. Kanneen keessaa badhaasa baalaandoor taphattoota 4 kana keessaa akka hin baane gamanuma miidiyaaleen hedduun kan isaan gabaasan. Keessumattuu immoo Ousmane Dembele isaa waliin ammoo taphattoota hamma 10tti morkatan jedhaman keessaa lammiin Egypt Mohamed Salah Liverpool waliin waancaa Premier League England osoo hin tilmaamamin Liverpool kilaboota jajjaboo akka Manchester City, Arsenal caalee waancaa ittiin fudhate goolii hedduu Premier League England qofaan goolii 29 galchee badhaasa kophee warqii kan ittiin injifate. Mohamed Salah kaadhimameera. Kana alatti Barcelona keessatti taphattoota qindoomina olaanaa mul'isan bara darbe keessumattuu haalli isaan ittiin ijaaraman adda kan ture. Rafinhaan kaadhimamaa biraa Barcelona irraa kaadhimame yoo ta'u dargaggeessi dhiyeenya umurii 18 kan guute Lamine Yamal morkataa jabaan badhaasa baalaandoor kanaaf Ousmane Dembeleedhaaf ni ta'a jedhamee eegamu. Taphataa dargaggeessa kana taphataan kun Barcelona irraa kaadhimameera. Barcelonaan waancawwan La Ligaa dabalatee walumaa gala waancawwan 3 yeroo fudhatutti gaheen taphataa kana olaanaadha kan inni ture. Garee biyyaalessaa
Spain waliinis qindoominni taphataan kun umurii isaatii ol bilchaatee jira jedhamuudhaan mata duree miidiyaalee addunyaa jajjaboo kan itti ta'e taphoota jajjaboo irratti ammoo ifee kan ittiin mul'atuu fi hamma isarraa eegamu ol hojii hojjeteera jedhamu taphataa leellifamuudha. Inumaayyuu osoo Champions League Awurooppaatiin hanga xumuraatti deeme Osman Dembele caalaa badhaasa Baalaandoor kan injifachuullee danda'a jedhamee dargaggeessa itti abdatame ture. Baarseloonaa keessatti Laamiin Yaamaal kaadhimameera. Isaa waliin Pedriin akkasuma Baarseloonaa irraa taphataa kaadhimame yoo ta'u dhuunfaa isaatiin Real Madrid bara darbe waancaa tokko malee xumurulleen Kylian Mbappeen goolii hedduu galchuudhaan La Ligaadhaan keessumattuu taphataa xumureedha. Jalqaba Real Madrid waliin itti baruu dadhabee adeemsa keessa dhuunfaadhaan taphataan kun gara ga'umsatti deebi'ee gahee isaa baateera gama dhuunfatiin jedhamaadha kan ture. Kaadhimamaa biraa taphattoota kurnan keessaa isa tokkodha. Lautaro Martinez dhuunfaa isaatiin akkasuma immoo Inter Milaan waancaa malee bara dorgommii xumurullee waancaa Champions League Awurooppaatiin haala eegamne yandoon goolidha. PSG-dhaan itti roobee 5-0dhaan yaa injifataman malee xumuraaf Inter Milan waliin gaheera. Lammiin Argentiinaadha kun baroottan darban Inter Milan keessatti taphataa sara fuulduraa irratti goolii galchuuf hin komatamne keessaa isa tokkodha. Taphataa kaadhimameedha. Badhaasa Baalaandoor kanaaf eenyutu injifata kan jedhu egaa gareewwan kurnan yookaan taphattoota kurnan kana keessaa kan eegamu ni ta'a. Fulbaana 22 badhaasni kun kan inni kennamu badhaasni Baalaandoori taphataa dargaggeessa Abdii Egeree jedhamanii taphattoota badhaasa Baalaandoor dargaggoota ni injifatamu jedhaman keessaa Laamiin Yaamaal iddoo lamaanittu dargaggeessanis akkasuma immoo taphattoota badhaasochaan ni injifatamuudhaaf warra jajjaboo jedhaman keessaas kaadhimameera. Taphataan kun taphataa dargaggeessa cimaa jedhamuudhaan bara darbe badhaasa kana injifachuu isaa ni yaadatama. Laamiin Yaamaal irra deebi'ee bara kana kan injifatu yoo ta'e yeroo lammaffaa walitti aansee badhaasa kana injifachuun illee seenaa kan galmeessu kan ta'u Laamiin Yaamaal kaadhimameera. Joe Neves PSG waliin akkuma Osman Dembele fi Desiree Doué waancawwan arfan fudhate. Lammiin Portugal kun biyya isaa Portugal waliin illee waancaa Nation League'dha kan ittiin injifate. Taphataa adda dureedhaan badhaasa kanaaf tilmaamame keessaa isa tokkodha. Arsenaal sadarkaa lammaffaadhaan Premier League Ingilaandiin akka xumuruuf kan gargaare dargaggeessi lammii Ingilaand Lewis Skelly Arsenaal irraa kaadhimameera. Kenan Yildiz Juventus keessatti dhuunfaa isaatiin ga'umsa olaanaa kan baate lammiin Tarkiyeedha kun dargaggoota yeroo ammaa qaalii jedhaman keessaas tarreewwan kurnan keessatti taphataa argamudha. Dargaggeessa cimaa badhaasa Baalaandooriif warra kaadhimaman keessaa isa tokkodha. Bournemouth gadi lakkisuudhaan gara Real Madrid kan imale Dean Huijsen Real Madrid irraa kaadhimameera. Desiree Doué taphataa PSG keessatti jalqabas badhaasichaaf Osman Dembele faa waliin PSG waancicha akka injifatu kubbaa mijeessee kennuudhaaf sarara garee faallaa taphattoota warra unkuran keessaa isa tokkodha. Taphataan kun saffisa olaanaa taphataa qabudha. Inumaayyuu fakkeenyummaa Neymar fakkeenya isaa godhatee akka isa dinqisiifatu yeroo garagaraatti kan inni dubbatu. Taphataan kun kaadhimameera. Dargaggootani Palmareesiif kan taphatuu fi akkasuma immoo taphataa Cheelsiiti amma achi haa jiraatu malee taphataan kun amma gara Cheelsii akka dhufuudha kan eegamu. Steven hanga walakkaa xumuraatti Palmarees waancaa kilaboota addunyaatiin akka imaluuf taphataa dargaggeessa gargaaridha. Rodrigo Muner Porto irraa taphattoota kaadhimaman keessaa dargaggootaan badhaasa kana ni injifatu jedhamanii badhaasa Baalaandoor kan dargaggootaatiif warra kaadhimaman keessaa isa tokkodha. Taphataan kun goolii eegdota ciccimoo jedhamuudhaan yookaan immoo Yaasin Troof kan goolii eegdota ciccimoodhaaf kennamu warra kaadhimaman keessaa Gianluigi Donnarumma PSG keessatti jalqaba akkuma kaasaa turre achittis kaadhimameera. Goolii eegdota keessaa isa tokkodha. Goolii eegaan kun keessumattuu kubbaawwan eegamne deebisuudhaan haaluma dheerina kan inni qabu baay'ee hojjaan isaa dheeraa ta'uu wal qabate PSG'n bara kana waancawwan kanneen akka fudhatuuf akkuma Osman Dembele sara fuuldura irratti gahee olaanaa baate goolii eeguu irratti taphataa murteessadha. Sadarkaa kana PSG'n akka gahuu fi Alisson Becker Liverpool'n waancaa Premier League England injifate. Yaasin Bonoon Al Hilal waliin keessumattuu Manchester City dorgommicha keessaa yeroo baasanitti taphataa gahee olaanaa baatedha. Lammiin Moroccoodhaa kun kaadhimameera. Thibaut Courtois Real Madrid keessatti akkasuma Lucas Chevalier Lille keessatti taphattoota kaadhimaman keessaa Daverrian Arsenaal irraa akkasuma immoo Yaan Oblak dabalatee taphattoota 10 kaadhimamanidha. Badhaasa Baalaandoor kan goolii eegdotaaf kennamu kana leenjisaa cimaadhaaf ammoo kaadhimamtoota kaadhimaman keessaa Antonio Conte Napoli waancatti deebisan. Keessumattuu Napoliin bara darbe tilmaama waancaa osoo hin argatin Antonio Conte latti bifa addaatiin kan inni garee kana ittiin qindeesse Scott McTominay faa waliin osoo jennu McTominaynis warra kaadhimaman
kaadhimaman keessaa 30 keessaa isa tokkodha. Taphataan Manchester United Galaxy Napoli keessatti milkaa'e kun Antonio Conte faa waliin haalli isaan Lukaku faa ittiin qindeessanii waancaa Serie A ittiin fudhatanii kaadhimameera. Antonio Conte leenjisaa cimaadhaa fi Luis Enrique badhaasichallee ni injifataaf kan eegamu. Keessumattuu ogeessa kubbaa miilaa leenjisaa kubbaa miilaa jedhamuudhaan nama beekamuudha. Leenjisaan kun tooftaa taphaa isaanii haalli isaan garee faallaa ittiin muddan taphattoonni isaan ittiin qindeessan addumatti ammoo bara darbe PSG garee tilmaaman argatiin dargaggoota taphattoota qaqqaalii addunyaa of keessaa hin qabne inumayyuu taphattoota qaalii warra jedhaman kan akka Kylian Mbappeedhaa of keessaa geggeessuudhaan waancaa Champions League Awurooppaa kana seenaa kilabichaatti nama dabalanidha. Lammiin Spain kun kaadhimamaniiru. Leenjisaa cimaadhaaf badhaasa Baalaandorii kanaa fi Hansi Flick Barcelona waancawwan 3 waliin fudhatan. Barcelona haala rakkisaa rakkoo faayinaansii osoo qabu osoo hin eegamin kilaboota akka Real Madrid maallaqa hedduu baasan. Barcelona bara darbe taphattoota akka Dani Olmo faa galmeessifachuudhaaf yeroo itti rakkatetti rakkoo kana keessatti Barcelona waancaa La Liga akka injifatu Champions League Awurooppaatiin imala dheeraa akka imalaniif leenjisaa gargaareedha. Lammiin Jaarman kun akkasumas ammoo Enzo Maresca waancaa kilaboota addunyaa Chelsea PSG osoo eegamin burkuteesse. Sadarkaa Awurooppaatti kilabni Chelsea PSG harka kennachiise garee Enzo Maresca kana leenjisaan kun kaadhimameera. Lammiin Italiidhaa kun Arne Slot Liverpool irraa leenjistoota badhaasichanii injifataniif kaadhimaman keessaa isa tokkodha. Badhaasa Baalaandoor kan gama dubartootaatiin kennamuufis Aitana Bonmati Barcelona irra deebiidhaan badhaasa kana injifachuudhaaf Lucy Bronze Chelsea fi England irraa akkasumas Barbara Banda Zambia fi Orlando Pride irraa kaadhimamtoota keessaa warra muraasa gama dubartootaa kanaanii gama taphattoota umrii 21 yookaan immoo dubartootaan dardara cimtuu jedhamuudhaa fi Michel Gianga England fi Arsenal irraa Linda Casedo Real Madrid irraa akkasumas immoo Claudio Martinez Ovando taphattoota kaadhimaman keessaa taphattuun lammii Kolombiyaadhaa kun keessumattuu kilaba biyya Kolombiyaatiif kan isheen taphattu kaadhimamtoota dubaraa keessaa warra badhaasicha kana ni injifataniif tilmaama argatanidha. Gama dubartootaatiin leenjistoota cimtuu jedhamuudhaan Serena Wigman Englandin walitti aansite shaampiyoonii akka taatuuf leenjistuu gargaartedha. Waancaa Awurooppaatiin England Spainin injifattee shaampiyoonii ta'uu ishee ni yaadatama. Leenjistuun kun kaadhimamteerti. Leenjistuu osoo jennu waancawwan gurguddoo 5 xumuraaf geessee dorgommiiwwan kanneen hunduma injifatte keessaa dhiiranis ta'e dubaraan hamma leenjistuu kanaa kan waancaa fudhatee hin jira. Waancawwan jajjaboo jedhaman xumuraaf kan gaani Sooniyaa Bompastar Chelsea irraa warra waancaa kana badhaasa kana injifataniif kaadhimaman keessaa bara 2024-25 kana keessa waancaa liigii kan dubartoota waancaa FA England fi League Cup dubartoota leenjistuu Chelsea waliin injifatteedha. Leenjisaan garee biyyaalessaa kan dubartoota Naajeeriyaadha. Naajeeriyaan waancaa Afrikaa dubartoota kan Morookoon qopheessiteen yeroo kurnaffaadhaaf walitti waancaa kana akka injifattuu fi kan gargaaran Justin Maduku leenjisaa kaadhimameedha. Gama dubartoota leenjisaa cimaadhaan warra jedhamanii leenjistoota dubartoota leenjisaniin jechuudha. Leenjistuun Arsenaal Reeni Slager leenjistoota biroo kan kaadhimameen yoo ta'u leenjisaan garee biyyaalessaa kan Biraazil Arthur Jose Rebas alias leenjistoota badhaasa kanaaf kaadhimaman keessadha. Garee cimaa yookaan kilaba jabaa Awurooppaadhaati kan akkasuma immoo badhaasa Baalaandoorii kan garee cimaa jedhamudha. PSG Chelsea Barcelona kilaba Brazil Botafogo Liverpool kaadhimamanii jiru. Gama dubartootaatiin kilabni Arsenal kan dubartoota Barcelona Chelsea Olympic Lyon akkasuma immoo kilabni kan Barbara Bandan keessa taphattu Orlando Pirates kaadhimamtoota warra kilaba jabaa jedhamuudhaan kaadhimaman keessaa isaan tokkodha. Odeeffannoowwan jijjiirraa gaggabaaboodhaanii keessumatti odeeffannoo jijjiirraatiin Burnley goolii eegaa Newcastle Martin Dubravka mallatteessifateera. Bara keessumattuu 2018 ture goolii eegaan kun kan inni Newcastleif mallatteesse gara taphoota 100 fi
79 Newcastleef taphate keessa 51 goolii osoo hin keessummeessin baheera. Goolii eegaan umurii 36 kun amma kilaba bara darbe Premier League Englanditti ol guddate Burnleyf mallatteesseera. Keessumattuu Burnley ammoo bakka goolii eegaa Manchester City kan irraa fudhatee fi yookaan mallatteessifate James Trafford buufachuudhaaf goolii eegaa kana kan inni mallatteessifate. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca ammoo Nicolas Jackson carraan Chelsea gadi lakkisuu isaa dhiphaadha jedheera. Kanaan dura kilaboonni akka Newcastle, Manchester United taphataa kana barbaadaa turan. Lammii Senegal kana ta'us amma garuu carraan inni Chelsea waliin turuuf qabu akka bal'aa ta'edha. Enzo Maresca kan dubbatanii sarara fuulduraa taphattoota lama qabna Pedro fi Leon Delappi ta'us garuu Nicolas Jackson Chelsea gadi lakkisuuf carraan isaa xiqqaadha. Hanga jijjiirran kun xumuramutti garuu ni ilaalla jedhaniiru leenjisaan kun. Odeeffannoo biraatiin Manchester United Benjamin Sheshko mallatteessifachuu fi RB Leipzig waliin walii galeera. Jalqaba Sheshko fi Manchester United kan isaan walii galanii amma garuu kilaboonni lamaan walii galaniiru. Manchester United euro miliyoona 76.5 dursa kaffalee adeemsa keessa euro miliyoona 8.5 dabaluudhaan taphataa kan walii galtee waggaa 5 hanga bara 2030tti mallatteessifachuuf walii galeera jedhameera. Taphataa ganna 22 kana dhiyeenyatti guyyoota itti aanan kana keessa qorannoo fayyaa xumuree gara Manchester United ni dhufa jedhameetti kan inni eegamu. Michel Antonioon ammoo waggoota dheeraadhaan booda West Ham United gadi lakkisuusaa beekameera. Bara darbe ji'a 8 dura balaan konkolaataa hamaan irra ga'uun isaa ni yaadatama. Lammiin Jaamaayikaadhaa kun amma waliigalteen West Ham waliin qabu xumuramnaan bilisaan adda ba'uu isaanii beekameera. Taphatichi Premier League Englandin goolii 68 galchuudhaan taphataa Premier League Englandin West Hamiif goolii hedduu galche ta'uudhaan riikoordii qaba. Walumaa gala ammoo taphoota hundumaan goolii 83 West Ham United galcheera. Amma garuu bilisaan adda baniiru.